dhuftee jirti jechuudha. Haati wabii kunoo akkasiin argaa jirtan kana nu jidduutti argamti jechuudha. Imimmaan tunu qabee egaa numa obsina egaa kunoo haati kunoo haadha wabii nagaan buutee jirti. Baga nuu dhuftee haadha wabii jennaani dhugaa dubbachuuf nufis imimmaan tunu nama qabaa maal godhan numa obsina dhugaa dubbachuuf. Dubartii jabduu uummanni Oromoo qabu keessa ishee takka. Uummanni keenya kunoo shamarran keenya dubartii jabduu Dr. Awwala Loos addeefaantu simachaa jiru. Haadha wabii qeerroo fi qarreen biyya Jarman ishee akkana simataa jira. Tamam abshir mango haadha wabii dubartii jabduu nu jidduutti argamti. Dhugaa dubbachuuf qalbiin nu cabee qaruun nu jaanu. Dubara jabduu bursa kan si kan bursa si kan pakai apa kita ni bursa kan kunuti haadha wabiitii faantu galatoomii baga nagaan nu dhufte kunoo hawaasni keenya qeerroo fi qarreen Oromoo biyya Jarman akkanatti soori isaan simatee hawaasni keenya galatoomu. Haadha mana guutaati kunoo akkanatti isaan simannee deemaa jirra. Amma gaa bakka isaan qubatan geessina jechuudha. Hawaasni keenya dhugaa dubbachuuf guyyaan har'aa kun guyyaa akka namatti ulfaatu yoo fagoo ta'ettanii ilaaltan akka salphaa isin fakkaachuu mala. Garuu namni isii argee nama hacaaluu arginumatti fakkaata. Baay'ee nama onni nama dhaata dhugaa dubbachuuf obsuunis nama rakkisa. Abduu asii deemanii Abduu kunoo kabajamoo Dr. Awwala Loos artiist Hirphaa Gaanfuree faanis hawaasni keenya biyya Jarman qeerroo fi qarreen akkanatti isaan simatanii dubartii jabduu dhugaa dubbachuuf namni ni bu'aa. Isiin akka garuu namni hin boonne nama jajjabeessiti dhugaa dubbachuuf kana. Kanaaf kabajamtootaaf jaalatamtoota keenyaa dirree xayyaaraa keessa amma bahaa jirra.
rabbiin obsa nuuf haa kennu. Dhugaan Haacaaluu ni baha. Haacaaluun kan du'e Oromoo hundarraati. Dhugaa Oromootiif haqa Oromootiif jedhee ajjeefame. Badiin inni dalagee yakki inni hojjete tokko illee hin jiru. Dhugaa dubbachuuf hunda har'as ammas borus iftaanis Haacaaluun onnee saba uummata Oromoo hunda keessa ni jiraata. Abbaa Zaaraa isa jira. Fatu. Okay, amma simannee jirra. Simannaa gaarii. Okay. Yaa connectionin gidduun narraa baheegaa kunoo kan biraas kunoo ni jira. Artist Hirphaa Gaanfurees nu gidduutti argama. Simannaa ajaa'ibaa ture. Yaa hawaasa Oromoo biyya Jarmanii fi haala simannaa simee maal jetta kabajamaa kenna. Dhugaa rabbii artistii keenya qabsaa gameessa ganama. Lubbuun jiraate kanatti arguun keenya waan guddaadha. Mucayyoonis nagaan nuu galtee kanaaf akka jirtanitti gammadaa. Bakka isheen uftutti hundatti immoo simannaa gaarii godhaafi hin jira. Galatoomii artist Hirphaa Gaanfuree galatoomii baay'ee galatoomii. Egaa kaa siree kenname maal jetta an wallahi mimmaan qabachuu dadhabe beeta yeroo si arge isin jabduudha yoo akka namni hin boonne gartee maal goota si galee yaa'u isin amma kaayoo inni irratti wareegameef san qofa galmaan ga'uudhaaf dubartee onnattee hidhattee mudhiisi lafaa kaate jechuudha. Kanaaf akka seen ammoo kaayoo isaa san galmaan geettu abdii qabna. Kaayoo si ammoo galmaan ga'uu keessatti ammoo birmannaa uummata keenyaa birmannaa saba keenyaa barbaaddi. Kanaaf Oromoon hundi birmachuu fi qabaa ishee kana cinaa dhaabbachuu qabaa jajjabeessuu ni qabna. Dirqama qabna isin hin jenna. Haacaaluun keenya nu jala wareegame isii tana nu dhiisee deemee jira. Isin kun akkuma namni hundinuu Oromoon guutuun arguu sabboontuu isin har'a shamarran dhiira taatee waan Haacaaluun bakka hin gahiin isin bakka hin ga'uudhaaf har'a kana tattaafattee Yurooppin jennee biyya keessa kan namni hundi argaa ture sani rabbummaan isii umrii nu haa dheeressu ijoollee isaallee nu haa guddisu wanni nu qabnu amma isii fi ijoollee masiiti inshaallah bakka jirru guututtuu nu hundi hawaasni keenya guyyaa dilbataa akka nafne isheen gaa Boorana keessatti dhagaa bu'uura manneen barnootaa keessatti jirti. Manneen barnoota maqaa Haacaaluudhaan moggaafamanii faawundeeshinii qabdi. Faawundeeshinii isii kun faawundeeshinii gargaarsaati. Warroota gartee yatiima fa'aa ijoollee barnoota mana barnootaa barachuu hin dandeenye kan dabtaraa fi qalama bitachuu hin dandeenye nama gartee humna hin qabne umriidhaan illee deeman gargaaruudha faawundeeshinii isii kuni. Faawundeeshinii isii kan jiraachisu ammoo nuti uummata Oromooti. Uummanni Oromoo harka wal qabannee isii cinaa haa dhaabbannu haa jajjabeessu nuuni.